waaqayyoon dhaga'uu dhaggeeffachuu. Bara hundumaatti yeroo hundumaatti seenaa waldaa kiristaanaa keessatti bara kakuu moofaa bara kakuu haaraa waaqayyo namootatti atoon dubbatiin darbeen beeku. Karaa adda addaa haala adda addaatiin waaqayyo saba isaattiin dubbata. Bara Abrahaam biyya lafaa kanarra ture Abrahaamitti mul'ate waaqayyo itti dubbate. Abrahaam duwwaa miti namoota adda addaatti dubbateera. Garuu namni Abrahaam jedhamu kuni seenaan isaa akkas calaqqisu kuni waaqayyoon dhaga'ee hin dhaggeeffate. Hin dhaga'ee hin dhaggeeffate. Waan waaqayyo isaan jedhus hin raawwate. Jireenya isaa keessatti dubbiin waaqayyoo utubaa cimaa ta'eetu dhaabate. Seenaan isaa namatti tola. Kanaaf warri Yihuudii, warri Muslimii, Araboon Ibraahim jennaan isaan baay'ee jaalatus. Abrahaam abbaa kootii jedhu. Abrahaamitti waaqayyoon dubbate. Abrahaam waaqayyoon dhaga'e. Abrahaam baay'ee kabaju maqaa isaa baay'ee ulfeessu. Maaliif nama keessa adda ta'e Abrahaam? Waaqayyo isa dubbate dhaga'e hin dhaggeeffate. Waan inni jedhus hojiirra oolche. Waaqayyos ayyaana isaa baay'iseefi. Har'a maaddii qulqulluutti dhiyaachuudhaaf iddoo kana jirra. Kunooti obboloota. Kunoo balbalarra dhaabadheetanii nan rukutaa jedha Waaqayyo. Balbala laphee kee dhaabata mana kee miti mana ishee biyya lafaa dhiifnee deemnu kana miti. Balbala laphee kee irra dhaabateetu jira Yesuus Kiristoos inni du'ee du'aa ka'e. Inni mirga Waaqayyo abbaa taa'ee jiru ulfinaan deebi'ee kan dhufu warra jiraniif warra du'anitti faraduudhaaf inni qophaa'ee jiru balbala kee dhaabatee jira. Balbala laphee kee balbala laphee koo dura dhaabateetu jira. Mootiin jireenyaa, mootiin gaggeessa, mootiin nagaa, hangafa nagaa, nagaansaas dhuma kan hin qabne balbala kee balbala koo jira. Hin rukuta. Eenyu dhaga'ee balbala manaafi maal fideetu dhufaa jira inni balbala sitti rukutu kuni? Qorontoos isa duraa boqonnaa 6:19 irraa akka jedhu dhaan'i keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektaniire. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattani mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti. Ameen. Kan Waaqayyooti ati. Kanaaf si waama. Kanaaf sitti dubbata. Kanaaf balbala kee irra dhaabateetu siruun rukutaa jira. Kan dhaga'u mootii ulfinaa kanaaf balbala kan banu har'a isa wajjiniin irbaata nyaatta. Irbaata nyaatta, irbaata boqonnaa. Irbaata nyaatta, irbaata haara galfii. Irbaata nyaatta, irbaata boqonnaa sii kennu biyya lafaa rakkataa kana keessatti. Irbaata si nyaachisuuf dhufee balbala kee rukutaa jira. Inni du'ee du'aa ka'e waa laattaafi miti. Waa sii kenna isatu. Isa jireenya sii kennuuf dhufa malee. Waa sirraan barbaadu. Hafuurri Waaqayyoo inni si keessa jiru. Kiristoos balbala dhaabatee gaafa rukutu. Simoon kan jedhamu jaarsa tokko ture Yerusaalem keessa. Bara gooftaa Yesuus Kiristoos dhalate. Akka seera Museetti mucicha mana qulqullummaatti geessuudhaaf qophaa'anii yogguu jiran hafuurri Waaqayyoo dhufeetu Simooniin, Simoon isa abdatame, isa fayyisaa biyya lafaa ta'e, isa nagaa fidu, mootii nagaa isa ta'etu dhufeera kaayii ol ba'i ittiin jedhe. Balbala isaa rukute. Taaf jennaan ka'ee gajeeleka Simoon. Ka'ee ol ba'i.
Fuurri qulqulluu akkatti dubbatetti isa keessa jiru. Hafuurri qulqulluun si keessa jira taanaan kaan kee miti. Hankooti kan jettu hin jiru. Kan kee addaan bijjiniin du'e. Kiristoos du'ee owwaala keessaa ka'eera. Ati isa du'ee du'aa ka'eef kan jiraattudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun si keessa jiraata. Ati adda. Saba biyya lafaa jirurraa addaati. Adda kan si godhu hafuura Waaqayyoo si keessa jira. Sitti dubbata. Balbala isaa rukunnaan Simoon utaalee ba'ee qajeele jaarsa. Qajeeleetu mana qulqullummaa keessa dhaqee dhaabate. Hin eeggata. Mucichi kunooti. Mucichi kunooti. Fuudheetu Yesuusiin gongatee Waaqayyoon galateeffatee galanni siif haa ta'u gooftaa koo. Sati raajota keetiin ifa jireenyaa isa ta'e. Saba keetiif ulfina isa ta'e. Ija kootu argee galanni siif haa ta'u. Gaafa hafuurri qulqulluun si keessaa dubbatu gooftaa Yesuus Kiristoos balbala keessa dhaabatee gaafa rukutu gaafa inni ol lixu abdii jireenyaa isa bara baraa isa Waaqayyo dubbatee dhugaa godhe jireenya kee keessatti agarta. Har'a inni balbala kee rukutaa jira. Balbala kee irra dhaabatee jira. Obboleessa koo obboleettii ko. Hin dhageessaa, hin dhaggeeffattaa sagalee isaa. Si waamaa jira. Irbaata sii fideen dhufee siin jedha. Galgalli guyyaan darbeera. Galgalli dadhabbii keessa warra jiraniif yeroo boqonnaati. Yeroo aara galfiiti. Yeroo sassabamuuti. Yeroo maatiin walitti dhufee waliin qooddatudha. Har'a kunooti amantiidhaan kana fudhachuudhaaf of qopheessitee isa dhageessa taanaan irbaata si nyaachisuuf dhufeera. Mootiin jiraataan hangafti nagaa mana keetti ollituuf dhufeera. Namni guddaa tokko kan jedhamu ka'ee tooma mana keessan dhufe attam taatu. Mootii moototaa isa ta'e mootii nagaa, hangafa nagaa, mootii jaalalaa. Isatu dhufee balbala kee rukutaa jira. Isatu balbala kee irra dhaabateera. Barrisaa kan hin dabarre, aangoonsaa kan hin dabarre, bara baraan isa jiraatutu balbala kee dhaabatee jira obboleessa koo obboleettii. Laphee attamitti isa simatta laata? Attamitti isa dhaggeeffachaa dhagaa jirta laata? Maatii jiraataa kana yogguu inni sii kennu kuni foon kooti siif kan kenname. Du'i bara baraa akkasirra darbuuf paas oovar jechuun irra darbu jechuudha. Yesuus saapha sagalee isaatiin gara kee dhufee sitti dubbata. Faarfannaadhaan sitti dubbata. Sagalee Waaqayyoo keessaa kun ol nageessa. Balbala kee irra dhaabatee jira. Rukutaa jira. Iyya baay'ee jira biyya lafaa kana keessa. Iyya baay'ee jira, sagalee baay'ee jira kan namatti iyyu, kan nama joonjessu baay'ee jira. Gargar baafadhuutii dhaga'i Waaqayyoon. Gargar baafadhuutii Waaqayyoon dhaga'i ulfinaan kabajaan gara isaatti dhiyaan inni mana keetti ol lixaa. Maal fidee dhufe? Irbaata fidee dhufe. Irbaata nyaatta galgala kee keessa. Hin boqotta galgala kee keessa. Aara galfatta galgala kee keessa. Yaada kee boqotaa galgala kee keessa. Hin karoorfatta karoorri kee fiixaan ba'a. Isatu dhufa gara mana kee. Isatu balbala kee irra dhaabatee jira. Inni balbala dura dhaabatee jiru kuni gooftaan kun maal fidee gara mana kee dhufa? Ifa fideetu dhufa.
ifa jireenyaa isa kana miti. Ifa jireenyaa namoota baay'eetu dukkana keessa deemaa jiru. Siif ifa jireenyaa ta'an, siif karaa sitti agarsiisan, siif attamitti nama wajjiniin akka jiraattu, Waaqayyo wajjiniin attamitti akka jiraattu ifa siif fidee dhufan. Sabni dukkana keessa jiraatu ifa guddaa isaa hin argaa. Warri gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni hin ba'ee. Haleluuyaa. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 2 irratti ifa fideetu dhufa. Yesuus balbala keerra dhaabatee inni si waamu ifa jireenyaa fidee dhufa. Karaa kee ilaallattee adeemta. Attamitti obboleessa kee obboleettii kee wajjiniin akka jiraattu ilaallatteetu jiraatta. Biyya lafaa hamaa, harangamaa, qoraattii baay'ee qabu, lapheef yaada namaa nyaak godhee kan qabu isa kana sirraa kutee gatain. Hangafti nagaa kun mana keetti gaafa dhufee galu. Hangafti nagaa kun mana keetti gaafa dhufu gorsaa dinqiidha inni si gorsa. Ameen. Si gorsaa attamitti akka jiraattu. Si gorsaa jireenya bara baraatiif attamitti akka qophooftu. Si gorsaa attamitti akka deddeebi'uun siif ta'u. Of eeggattee jiraatta, of eeggatteetu deddeebita. Biyya lafaa hamaa kana keessa foon dadhabaa du'aa baattee deemtu kanatti of hin gattu. Ani gooftaa tokkoof hin jiraadha jetteetu of eeggattee deddeebita. Maqaan isaa gorsaa dinqii, Waaqa jabaa, Abbaa bara baraa, hangafa nagaa. Isa jedhamutu balbala keerra dhaabatee jira. Saba Waaqayyo naggeeffattaa, hin nageessaa, hin qalbeeffattaa, hin hubattaa. Jireenya didii jedhu dabarri kun. Sooshaal miidiyaan kun hin didichaa, maal kun hin didichaa, wanti jiru hundumtuu inuma didicha. Qalbiidhaan dhaabadhaatii dhaggeeffadhaa Waaqayyoon. Bara didichuu bana keessa. Isatu dhufee balbala keerra rukutaa jira hangafa nagaatu. Guddinni mootummaa isaatiif, guddinni nagaa isaatii dhumaan qabu isatu balbala keerra jira. Ameen. Ameen. Balbala banaa fi oolan. Waan nagaa kee dhowwutu jiraadha. Waan yaada kee qabatee jiraadha. Ulaa galuu mootiin nagaa kun. Hidhaa hiikamuu didan jiraadha. Ulaa galuu hin hiikain irra katiidhati isatti kenni. Hirkadhuu taa'iitii Waaqa kee galateeffadhuuti hiiki kana narraa hidhi. Sirraa calaasa fuudhe. Inni teessoo Daawitii fi mootummaa isaa irratti hin mo'a. Mo'eera. Hin gaggeessa. Firdii qajeelummaadhaan gaggeessa. Dhugaadhaan gaggeessa. Jaalalaan gaggeessa. Ameen. Isa kanatu si waama balbala keerra dhaabate. Dhaga'een akka ta'e dhaggeeffadhu. Ani balbala ulaaliitu gada mana keetti. Ulaaliitu yeroo hunda si wajjin jiran. Iddoo hundumaatti si wajjin jiran. Bara hundumaa si wajjin jiran. Biyya eessaa dhaqe si wajjin jiran. Maaliif biyyi lafaa hundinuu asaati yoo? Eessatti si biraaf? Garuu dhaga'i. Dhaggeeffadhu. Hubadhu. Waaqayyo yogguu si waama. Yogguu sitti dubbatu. Inni balbala dhaabatee balbala kee rukutaa jiru kuni eenyullee foon koo kan nyaatu, dhiiga koos kan dhugu, jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isa dhumaatti du'aa isa nan kaasaa. Ameen. Kana qabattee deemta gaa. Faajjii kana qabattee deemta. Haleluuyaa. Ani isa du'aa miti. Isa du'aa ka'uudha. Isa du'aa ka'utu na keessa jira. Isa du'a moo'een na keessa jira. Ani isaaf hin jiraadha. Innis na keessa jiraata. Ani kan saati. Ani kan eenyuyyuu miti. Jetta gaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 54 fi 56 dubbata. Foon koo dhuguma nyaata. Dhiigni koos dhuguma dhugaatiidha.
foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata. Isa keessa jiraatta. Ameen. Isa du'ee du'aa ka'ee keessa jiraatta. Nama guddaattuu maxxanuu barbaanna miti. Nama waa qaba jedhamu. Nama waa fakkaatu jedhamu itti siquu barbaanna. Jechuu barbaanna bira dhabanne badaa koo hidhiisee deemannoo gurguramu. Yesuus isa du'ee du'aa ka'e. Isatti maxxane. Isatti siqi. Isa dhaggeeffatu. Hirkadhuu taa'iitiin galateeffatu. Of fedhe hollitee inni wana kee keessa. Hollitee si nyaachisa. Si obaasaa. Bishaan jireenyaa qabamen. Foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata. Anis isa keessa nan jiraadha. Namni dheebote yoo jiraat gara koo haa dhufu haa dhugus. Yohannis 7:37. Namni dheebote nagaa kan dheebotte jireenya kan dheebotte tasgabbii kan dheebotte jireenyi dalga sitti gale jirtaa kootu gara Yesuus. Bishaan jireenyaa qabatee dhufeetu balbala kee irra dhaabata. Bishaan taliila, bishaan si qabbaneessu, bishaan keessa keetti dhangala'u, bishaan jireenyaa sii kennu uffee jettee kan qabbaneeffattee dhaggeeffattu. Isatu balbala kee irra dhaabatee si waamaa jira. Saba Waaqayyo, ati saba ayyaana ufteeftedha. Kana qabateetu balbala kee irra dhaabata. Kana sii kennuuf. Ofitti waakkatiin inni sitti waakkanne. Sitti waakkanneen. Sin qooduun ofin qoodiin yaadhutti bishaan qaban nama rooraa sabii lafaa kun tokko ettan tokko kan atuma laaltaniif sin fuudhee bahee bada. Isaa ifatu. Wangeela Yohannis 14 jaarraa akka jedhee Yesuus inni balbala kee irra dhaabatee si waamaa jiru kun Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis ana. Anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa koo dhufuu hin danda'u. Ameen. Kana fudhattee maaf hin galtu? Namoonni baay'een hin jiru. Karaa akkasii. Noo. Karaan gara biraan hin jiru. Karaan kanadha. Kan itti ol galtu. Kanadha. Inni balbala kee irra dhaabatee rukutaa jiru kuni nagaan isin biratti nan hambisa. Nagaa koos isiniif nan kenna. Ani akka biyyi lafaa kennuttini isiniif kenna miti. Garaan keessan hin raafameen hin sodaati. Ameen. Nyaata godheetu jireenya kee qabee ta'a. Hin raafamiin hin nahin. Maaliin ta'a itti raafamtaadha. Maaltu ta'a? Homtuun ta'u Yesuus Kiristoos haa ta'u si wajjin hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Abidda boba'aa keessaas baasa. Si baasa, si eega, si wajjin hin jira. Bu'amu wayii ka'eera min. Nama dadhabaa akka kooseetimu isa jiraataadha min. Nagaa sii kennuuf balbala kee irra dhaabatee jira. Nagaa biyyi lafaan laanne, nagaa horiidhaan hin argamne, nagaa barumsaan hin argamne, nagaa aangoodhaan hin argamne, nagaa addaa Yesuus Kiristoos siif kennuuf balbala kee irra dhaabatee jira. Mootii kana ol gashii olaa galuu balbala keetti. Nagaaf tasgabbii qabaatteetu jiraatta. Biyyi lafaas akkas jeeqamaa jiru gara dhumaatti dhiyaachaa jira. Achitti adeemaa jira biyyi lafaa kun. Maatiyos 28:18 irraa Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu Waaqa irratti lafarrattis anaaf kennameera. Isa kana si waamaa jira balbala kee dhaabatee Waaqa irratti lafarratti isa aangoof aboo qabu si waamaa jira nama. Yaa namaa dhaga'i dhaggeeffadhu.
Isa si waamaa jira, isa dubbachaa jira. Kabajaan dhaggeeffadhu. Hubannaan dhaggeeffadhu. Maltummaan biyya lafaan ejjetu isa biratti hin jiru. Dhaggeeffadhu. Inni ilaalchu gara keetti. Isa waaqa irratti lafa irratti aangoof aboo qabutu sitti dubbachaa jira, si waamaa jira. Isa dhaga'i. Mootii ulfinaa kanaaf gaafa balbala laphee kee jireenya kee bantu maaltu ta'a? Faarsaa Daawit 24 lakkoofsa 7 amma 10 yoo dubbifattan kana jira. Mootiin ulfinaa kun eenyu inni? Mootiin ulfinaa kun eenyu? Isin yaa mata duree balbala kellootaa ol banaa. Isin yaa balbaloota durii ol qabamaa. Mootiin ulfinaa kun eenyu inni? Waaqayyo isa jabaa, aangoo qabeessa, Waaqayyo isa duulattis aangoo qabudha. Ulaa galuudhaan kanatti hin gammaddu? Haalgoota dadhabaa? Haalgoota si dhiisee isa deemu? Ulaa galuu mootiin nagaa kun. Ulaa galuu gara qe'ee keetti. Ulaa galuu gara ijoollee keetti. Ulaa galuu gara bultoo keetti. Ulaa galuu gara qabeenya keetti. Ulaa galuu gara fayyaa keetti. Ulaa galuu gara maalummaa keetti ulaa galuu. Ulaa galuu mootii nagaa. Sarkaa fudhuu nyaata. Si wajjiniin nyaata mana kee keessa taa'ee gorsaa akkasii kan nama hin tuffanne. Barcuma attamii qopheessii fi Yesuus hin ollixa mana keetti. Hin ollixa. Hin rakkatiinaa akka namoota. Namoonni rakkisoodha warra rakkifu. Hin rakkatiinaa Yesuusiif. Lapheedhuma kee bani. Garaadhuma kee bani. Noori gooftaa koo ollixan rakkinati qabdummoo mana kee keessaa xaragee qilee bara baraatti darbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maalaa ta'u maal? Yesuus olaa galuu duwwaa. Inni olaa galuu duwwaa. Olgashi gara gola keetti. Olgashi gara laphee keetti. Olgashi gara sammuu keetti. Olaa galuu. Si wajjiniin nyaata jireenyaa nyaata. Taa'ee dhuffee. Yesuus dhuffee. Biitaaniyaa iddoo jedhamu Maartaa fi Maariyaam lafa turani. Achi dhaqe mootii nagaa kanatti. Naqee gaafa taa'u Maartaan hin rakkatte. Akkuma waan tokko tokkotti rakkanni. Rakkatte gooftaa waan gooftee gammachiisuu. Maariyaam Yesuus dhaqee mana ishee keessa lixee taa'uutti gammaddeetu miila isaa jala teessee dhaggeeffatti. Isa keessaa jireenya yaa'a. Isa keessaa nagaatu yaa'a. Isa keessaa tasgabbiitu yaa'a. Isa keessaa ulfinatu yaa'a. Teesseetu. Dhugdi bishaan jireenya. Maartaan garuu fidde siifatti. Warri fiigu jirradhaan. Hin fiiginaa homaatti hin dabaltanii. Jaf jedhati taa'aa Yesuus Kiristoos jedha. Inni mana keetti gaafa ullitu isa sirikkisi hundumaa aragee baasa. Doktor Tolasaatu keessa Tolasaatu akkan jedhe. Yesuus gaafa dhufee balbala kee rukutuu hin beekama akkasumatti weedhe. Ijoollee seminarii yatoo jirruutii kan nutti dubbate. Seexanni immoo dhufee balbala kee gaafa rukutu hin beekamaa jedhe. Kan seexanaa gaa godheen. Yesuus suuta dheetu balbala kee rukutaa. Isaaf dhaqii bani. Isa gaa godhuuf ho'e Yesuusiin itti argeedhe. Seexana majaajicha ba'ee bada. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Olaadiitu gaa. Si nyaachisuuf, si obaasuuf, aara si galfachiisuuf, galgala kee keessa aara galfii akkasii kennuuf olaadiitu mootiin ulfinaa kun. Mootiin ulfinaa akka ol galutti. Isinii yaa mata duree balbala kellootaa ol qabaa. Mootiin ulfinaa kun eenyu inni? Inni Waaqayyo gooftaa maccaati. Isa mootii ulfinaa.
Ameen. Inni olaalistu. Inni olaalistu. Olaalistu gara mana keenya. Olaalistu gara biyya lafaatti. Olaalistu gara biyya kanaatti. Olaalistu namni waliin ajjeesuma toonni olli ta'e. Waliin galaafatuun namni obbolotaaf. Ofumaa waliin jibbuun namni etoo Yesuus olli ta'e. Ofumaa waliin komatuun lafaa ka'ee. Ofumaa waliin addeessuun namni Kiristoos ol gallaan. Inni nagaadhaa mootii nagaadhaa. Olaalistu gara mana koo gara mana kee. Aara galfiif tasgabbiidhaan teenya. Barri keenya jireenyi keenya qabbanaaf gabiidhaan raawwata.